jalqaba irratti hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundi keessanuu baga ayyaana sooma hiikkaatiin isiniin ga'e nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u jechaa akka molta hordoftaa fi daawwattoota JMN irraa oduu isinitti hima oduu galgala kana qindeeffachuun kan isinitti himu ani Misraa Bayaani jalqaba irratti hangafoota oduutiin eegala. Dr. Abiy Ahmed hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaan ergaa bageessanii dabarsan. Itoophiyaa fi Veetnaam dinagdee magariisa ijaaruufis waliin hojjechaa jirti jedhan Dr. Iyyoob Takkaaleny. Ameerikaan haleellaa hidhattoota Huutii irratti gaggeessteen namoonni hedduun du'uun isaa ibsame. Fiigichi walakkaa maraatoonii roobootii fi nama gidduutti gaggeeffame roobootiin injifachuun ibsame. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduuti amma bal'inni oduu keenya isinitti hima. Ayyaanni du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos ayyaana wareegamaa jechuumanii fi abdiitti Dr. Abiy Ahmed Ministeera Muummee Federaalaa Dimokiraataa Riippubilika Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ayyaana sooma hiikaa sababeeffachuun ergaa bageessanii dabarsan. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundi baga guyyaa yaadannoo du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos bara 2017 nagaan geessan jedhaniiru. Ayyaanni yaadannoo du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos ayyaana wareegamaa jechuumanii fi abdiitti jedhaniiru. Kan miidhee addunyaadha kan wareegame Kiristoosii kan badii raawwatee dhala namaati. Kan hirphee ammoo Kiristoosii abbaan idaa nama kan kaffalu Kiristoosii jedhan ergaa isaaniitiin. Du'uun Kiristoos tokko fayyuu fi tokko namaaf barnoota ta'uudha. Hedduuf jecha wareegamaa yoo hin kaffalamne hedduun oolchuun hin danda'amus jedhaniiru. Biyya ummataa fi lammii fayyisuun yoo barbaadan wareegamaa kaffaluutu barbaachisa jedhanii jiru. Itti dabaluun du'aa ka'uun Yesuus Kiristoos kakuu haaraa ilmaan namootaa fi kan ijaare Pireezidaantii Shimallis Abdiisaa. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa ayyaana sooma hiikaa sababeeffachuun ergaa bageessanii dabarsan. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundi baga guyyaa seenaa qabeessa yaadannoo du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos kan bara 2017 nagaan geessan jedhaniiru. Oromiyaan ni ijaarraa, Itoophiyaan ni utubna, gaanfa Afrikaa ni tasgabbeessina, Waaqayyo nu gargaara jedhan Shimallis Abdiisaa. Itoophiyaa fi Veetnaam dinagdee magariisa ijaaruufis waliin hojjechaa jirti jedhan Dr. Iyyoob Takkaaleny. Itoophiyaa fi Veetnaam dinagdee magariisa ijaaruufis mul'ata qabaatan waliin hojjechaa jiru jedhan Ministeera Deetaa Ministeera Mallaqaa Dr. Iyyoob Takkaaleny. Dr. Iyyoob Veetnaamatti turtii Ministeera Muummee Dr. Abiy Ahmed ilaalchisee ibsa kennaniiru. Ibsa isaaniitiin Veetnaamaan waggoota 20 yookaan immoo waggoota 30 dura biyya waraanaan miidhamte taatus amma biyya galii guddaa qabdu ta'us eeraniiru. Itoophiyaan kaayyoo misooma ishee galmaan ga'uufis karoora yeroo dheeraa gidduu galeessaa fi yeroo gabaabaa irratti hojjechaa akka jirtu hubachiisaniiru. Veetnaamaanis haala wal fakkaatuun karoora misooma ishee galmaan ga'uufis tattaaffii gooteen milkaa'uu ishees ibsaniiru. Ameerikaan haleellaa hidhattoota Huutii irratti gaggeessteen namoonni hedduun du'uun ibsame. USA haleellaa qilleensarraa hidhattoota Huutii Yaman irratti gaggeessteen namoonni 74 du'uun namoonni 171 kan ta'an ammoo madaa'uun ministeerri fayyaa hidhattoota Huutii gabaaseera. Haleellaa USA kun buufata boba'aa qarqara galaana diimaatti argamu irratti kan xiyyeeffate ta'us ibsameera. Humni waraanaa USA ibsa baaseen buufanni boba'aa isaa haleeluun madda galii hidhattoota Huutii dhabamsiisuufis akka ta'e ibsameera. Mootummaan Yaman hidhattoota Huutii hoogganamu gamasaan buufanni boba'aa haleelamuun yakka waraanaati jechuunis ibsameera. Sababa waraana Gaazaatiin hidhattoonni Huutii Hamaas irraa goruun dooniiwwan daldalaa Israa'elii fi Israa'el wajjin hidhata qaban galaana diimaa irratti haleeluun jalqabameera. Tiraamp ji'a darbee hidhattoonni Huutii irratti haleellaan akka gaggeeffamu erga ajajee haleellaan kunis guddaadha jedhamee jira. USA buufata raas isaa irratti haleellaa qilleensarraa gaggeessiteen baay'ee osoo hin turin hidhattoonni Huutii misaa'ila Israa'el irratti dhukaasuunis ni yaadatama. Humni waraanaa Israa'el misaa'ila Yaman irraa dhukaafame rukutee kuffisuus ibsamee jira. Fiigichi walakkaa maraatoonii roobootii fi nama gidduutti gaggeeffame yoo ta'u roobootii kan injifatte ta'us ibsameera. Chaayinaan fiigicha walakkaa maraatoonii addunyaa jalqabaa Beenjiyeem kan namaa fi roobootii itti hirmaatan gaggeessitee jirti. Fiigicha kiiloo meetira 21 kan irratti atileetonni haaraa fi roobootiin dhaabbilee roobootii gara 20 ta'anii fi atileetonni 9,000 ol irratti hirmaataniiru. Akkasumas immoo rooboota boca namaa qabu dorgommii kana irratti hirmaatan deemsa yookaan fiiguu qofa akka danda'an ibsameera.
Roobot gidduu gala kalaqa roobootiin namummaa fi Beeljiyeem irraa dhufee sa'aatii 2 fi daqiiqaa 40 keessatti injifattee jirti. Waggoota dhiyoo asitti roobot Chaayinaa keessatti fiigicha maraatoonii irratti hirmaachuun kan mul'atu yoo ta'u garuu kun yeroo jalqabaaf nama waliin dorgomuu isheen Chaayinaa deeliin gabaasee jira. Dorgommiin kun roobot dandeettii ajaa'ibaa qaban kan agarsiisu yoo ta'us walitti makamuun namaa fi maashinii guddachaa akka dhufus ni mul'isa. Egaa hordoftoota fi daawwattoota GMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffannee asumarratti golomna. Oduu waliin kan isin faana ture ani Misraa Bayaanii qophiin afaan GMN irraa tuffuu kamuu kootiin nagaatti.